Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan waqtaawoo garaagaraa keessatti kan isin biraan ga'u miidiyaa keessatti. Egaa guyyaa har'aafis odeeffannoo qindeeffannee qabannee jirra. Odeeffannoon guyyaa har'aa dhimma fiigicha guddaa Oneesimoos Nasiib kan waldaan macaafa qulqulluu Oromoo qopheesse ta'a. Dhimma kanaan wal qabatee barreessaa olaanaa dhaabbatichaa kan ta'an obbo Abdii Waaqtolaa waliin turtii taasifannee akka itti qindeeffannee jirra. Nu waliin tura. Fiigichi kun ergi jalqabame waggaa lammaffaadha. Waggaan kun gaanni baran ammoo wanti adda godhu waggaa 125ffaa hiikaa macaafa qulqulluu keenyaa sababeeffachuunidha. Akkuma beekamu macaafni qulqulluun afaan Oromoo ergaa afaan Oromootti hiikame har'a waggaa 125 exactly waxabajjii 10 gadda darbe immoo egaa guyyaadhuma saayisuma sirrii ture. Kanaatiif sana sababeeffachuudhaan fiigichi guddaan maqaa Oneesimoos Great Run yookiin fiigicha guddaa Oneesimoos jedhamuun qophaa'ee jira. Fiigichi kun fiigicha kiiloomeetirii 6ti. Egaa isa baranaa kana magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu Saansusiidha kaasee hanga dirreetti fiigicha ta'uudha. Egaa fiigichi kun nama hundumaatiif banamaadha. Waldootii warra wangeelaa keessaa warra ta'anis waldootii warra wangeelaa kan hin taanes nama hundumaatiif banamaadha. Guyyaan isaa gaafa waxabajjii 15 bara 2016 qidaamee fuula keenya dura jiru ganama sa'aatii 1 jalqabee amma sa'aatii xumuraatti kan deemudha. Egaa kana fakkaata gabaabaadhuma. Tolee, guddaa galatoomee Abdii, mee kaayyoon fiigicha kanaa maali? OBS yookaan immoo waldaan macaafa qulqulluu Oromoo fiigicha kana gaafa qopheessu waggaa lammaffaadhaan jetteetta, mee kaayyoon isaa maali? Kaayyoon isaa inni guddaan maqaa masaarraa hubachuu akka dandeenyutti hojii namni guddaan gootii Oromoo hojjete Oneesimoos Nasiib kan inni hojjete sana yaadachuudha. Yaadachuu qofa utuu hin taane dhaloonni amma jiru immoo hojiin hojjetee darbe sana akkamitti itti fufsiisa kan jedhu sana yaadachiisuudhaatiifidha. Inni guddaan isa kana. Inni lammaffaan immoo sochiidhuma ispoortii amma yeroo ammaa kana keessatti karaa gama isaatii Oromoo Baayibil Soosaayiitiinis namoota luboota paastorootaaf dargaggoota jiran hunduma isaanii akka isaanii ispoortii keessatti qooda qabaataniitiif kan qophaa'edha jechuudha. Kaayyoo gurguddaa kana lamaa inni kan inni qabatee jiru. Baay'ee gaariidha. Mee gara dhumaatti waamicha ati gootu yoo jiraate namoonni dhufanii fiigicha kanarratti akka isaan hirmaatan akkasumas immoo kaayyoo dhaabbati keessan qabatee jiru kana galmaan ga'uu keessatti immoo dhaloonnis ga'ee maalii qabaa? Mee ergaa fi waamicha gootus yoo qabaatte carraan siif kenna. Oneesimoos Nasiibiin yeroo yaadannu akkasumas fiigicha guddaa kana gaafa yaadannu hojii inni itti dadhabe kana dhaloota dhufutti dabarsuudhaatiif dirqama qabna. Kitaaba qulqulluu eeguutu nurra jiraata. Wantoota inni ittiin fakkeenya nu ta'e waan baay'ee sababii qabnuutiif akka dhuunfaattis akka sabaattis akka waldaattis dirqama nurraa barbaachisu ba'uutu dhaloota kanarraa jira jennee ergaa keenya dabarfanna. Egaa fiigicha waggaa kanaa ilaalchisee fiigichi kun gaafa qidaamee ganama sa'aatii 12 walakkaarraa sababii jalqabuutii fi namoonni hundumtuu iddoo jiraniiti tiishartii isaanii waldaa isaanii keessaa argatanii bitatanii waliin dhufnee tokkummaadhaan akka fiinnu hojii wangeelaa keessatti qooda akka qabaannu akkasumas sochii qaamaa akka goonu jennee ergaa keenya dabarfannaa. Namni hundumtuu akka irratti argamu afeerraa goona jechuudha. Egaan hordoftoota keenyaa waxabajjii 15 bara 2016 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Walgaan Saansusiitti fiigicha Saansusiirraa eegalee hanga dirreetti fiigamu kanaan seenaa fi hojii gurguddaa abbootiin keenya hojjetan yaadachaa akkasumas immoo bara keenyaafis imaanaa fudhannee kan deemnu ta'a jechuudha.